ummatni qubatee san bakka itti naggatu jaanii jiddugala jimaa kanatti jaanii. Akkuma reefu obboleessi kiyya kaase boolee fi wanni kana keessatti akka wanni kun waan diraagatti dhorkamaa jira. Manni kireeffamuuf bakka hedduutti hin gurguramu. Bakka barbaadde mana kireeffattee wannan gootu akka waan diraagatti. Qaamni mootummaadhaa tokko yeroo jimaa bitatu ifii qabateen deemu. Waan inni ijatti tanaan an arge. Ijoollee xixiqqoo fuudheeti ijoollee xixiqqoo jimaa bitaa inni harkaan hin tuqu. Ijoollee xixiqqoo tanaatu akkanatti adda qabee laalaa gubbaarra dhaabbatee laallatee ijoollee xixiqqoo tana qabee deemaaf. Wanni kun seeraan dhorkamee jira. Akka waan seeraan dhorkamee gabbaasuu barbaadanitti. Waan Abiyyiin kana dura jee Muusaa Suwaalaatiin gaafii Muusaan Suwaalaa paarlamaa keessa gaafate waan Abiyyi deebiseef. Akkamitti akka tuffatee deebiseef. Muusaa Suwaalaa hawaasa gizee bakka bu'u hawaasa Islaamaa qofaa miti. Yeroo paarlamaa dhabu. Hawaasa naannoo sanii kiristaanaas Islaamaas rakkoo naannoo sanii bakka bu'ee paarlamaa dhaga. Waa'ee gatii gabaa jimaadhaa yeroo gaafatu deebisaa Abiyyi deebiseef isin hundi dhageessanii jirtan. Soomanaa fi jimaa maaltu waliif fidee Islaamaa fi jimaa maaltu waliif fidee je'ee gaafii inni deebiseef Muusaa Suwaalaati. Hawaasa bakka bu'ee dhaga. Dirqama waan hawaasni kun galii godhatu waan naannoo sanii irraa dubbachuu mirga qaba hawaasa bakka bu'ee dhaga. Ergas booda hin agarree jechuudha. Waan kana ummanni kun mirga ifii qabee gaafachuu qaba. Mirga ifii qabee gaafachuu qaba. Kuni fincilatti sinaquun, okkoratti sinaquun, osoo okkoratti sin deemne obsa qabaatee, obsa akka sibiilaa qabaatee eenyu akka gaafatus, eessatti akka dubbatus, akkamitti akka gaafatus obsaa waan kana gaafachuu qaba. Yoo wanni kun didame immoo Harargeen Hurmuuzi Itoophiyaati. Karaa guddaa Jabuutirraa, Somaaliirraa isin keessa ol dabraa jechuudha. Wanni qabeenyi keessan, makiinaan keessan dhangala'ee badee osoo dheessuu garaarratti badee eenyutu beenyaa kana si kafala. Tarkaanfii barbaachisaan harka kee jiraa jechuu if kabachiisu. Bilchoo harka kee jira. Kana dura wanni godhamuu qabu hedduutu jira. Obsa akka gaariitti qabaachuu feesisaa miira keessa galuu hin qabu. Falmaa isa dhugaa hanga orroo fireeshisan if keessaa buqqaasu takkatti hawaasni kun falmuu qaba. Silas walitti nu keessaa bitan. Kanaa cheekkotii dhufanii bitan, maalii dhufanii bitan, maalii dhufanii bitan. Yeroo garagaratti waa'een jimaadhaa kun ni kaa. Garuu akka gaariitti qaama biraarratti xiyyeeffachuu dhiifne obboleessi keetis yooniin ka cubbuudhaan si deemu taate dura dhaabbachuu danda'u qaba. Amma fakkeenya xiqqashee tokko kaaseetiin irraa bu'a. Waan Harargee lixaa keessatti. Harargee lixaa tana waggaa 8 kana nama meeqaa dhumaa jira. Qallicha Anasoo jaaniin achi kaatanii mootummaan kaatee isaan sirna biyya san keessatti gaggeessaa jiru. Bordoddee irratti, Masalaa irratti, Aanaa Daaroo Labuu, Mi'eessoo irratti naannoo inni bulchuu miti. Kan ijoollee xixiqqoo maa dhukkee nukkaaf tajanii ajjeesan. Hardiim irratti maaltu ta'e? Daaroo Labuu Hofiitti maaltu ta'e? Masalatti maaltu ta'e? Bordoddee irratti maaltu ta'e? Ajjechaa kana Anasoon harka keessaan qabu. Gandaan guuramteeti nama difeensi godhuudhaaf lallabdaa jechuudha. Gosaan jaaramtee. Hoggana isaa jalatti ajjechaan dillituun saamichi dilli kun ka godhame. Abbaa barbaadees yoo ta'e Anasoon hawaasan caala. Abbaa barbaadees yoo ta'e. Reebichi ajjechaan bulchiinsa isaa jalatti godhame kana jalaa
نجامبو غوستيتي متي يو بربادي متى رجع فقط dhimma sabaati dhimma biyyaati dhimma gosaati miti dhimma mootummaati ol deemtanii hattuu gosaan cuuphamtanii namarratti faarsuudhaaf dhooysuudhaaf dahoo dhaabbachuudhaaf inni mootummaa dabar maal si godhe hawaasa kanaaf maal godhe qabeenya hawaasa ka ganna qabu kanaaf maal godhe arraati hulaasaa dhaabbattee dalagaa si kannoo mal isa faarsitee buluu mal si jaaree akka wajjiin hawaasa caccabsituuf wanna maandheeffachuu mal gosa takka bakkan buutan hattoota isin hundi hattuu gosa keessaa baateedha isiniin daateeti hawaasa kana mootummaan kun caccabsaa jira abbaa keetis yoo ta'e gadeen gadeedha baalageen baalageedha waan gosa irratti jaaramtanii kun hin barbaachisu hawaasni waan akkanaatiin diigamuus hin barbaachisu tuulamarraa dhufe jimmarraa dhufe wallaggarraa dhufe sirni kun tokko waan sirnichi caaseeffamni itti kannee hojjeta malee waan warri carcar ituun itti kannitee miti kan inni hojjetu kana beek waan takkaas godhuufis hin danda'u sirnichi oromiyaa guutuu yoon jijjiiramin waan takka anasoon waan takka godhuu hin danda'u ummata ituutiifis ummata carcareefis oromiyaa guutuu wajjin waan harkatu harkata garee cubbuutiin jaaramtanii asitti gosa maandheeffattanii nama keenya irratti hin duullu kana keenya laal gakkeenya nama keenya wanni jaamu takka hin jiru isin hundinuu warra isa jalaan cubbuu dalagee ummata kana saamuudhaaf haala aanjeeffachuu jiru jechuudha. Gosatti irkachuu feetan hin ta'u kun dhiifama jara keenya miira keessa gallee gadaa nu qabiree gizee oowwin. Yaran injirtanii? Miji la mame. Jal Samia terahon ni me. Oh Jal Samia tu jira, Samia Usmani. Jal Samia. Sama Frodo. Tole jara kayaknya kamu ultan. Kamu ultan mame. Ultani. Ultani rahasiatin. Akam naga. Olle fayyada. Dhiini haa si danfuu maana danfan jahin dhiini si danfuun haquma. Namni haqa dhaabbate dhiini ni danfa kaan dhiini isaa ititee taa'a jechuudha. Haa onneen timaatim taateetu hedduudha amma. Jara keenya wanni baharra deemu jiru kun tokko saaminsa lama duguggaa shanyiiti. Durirraa haa jalqabnu gaafa jarri kun OPDO jala turanis waan baharratti haa ture ni beeynaa jechuudha. Bara Ihaadigis kotonee buqqaasuun hadiida baaburaa buqqaasuun naannawa bahaa kana laamsheessuudha. Naannawni kun waan taargeetteef qaba. Tokko qaroo ijaati. Qaroo ijaa hoggaan jiru bu'uura qabsooti. Uummanni kun yoo diinagdeen hin laaffifne yoo jiraasaa keessaan ajjeefne yoo hayyuusaa keessaan ukkaamsine yoon tuffanne undermined yoon goone ummanni kun gadin taa'uu nukka'aa ummata kana caccabsuudhaaf qabsootana caccabsuudhaa jedhanii yaadan warri kun. Wanni kun irratti yaadameeti, irra qophaa'ameeti waanuma guyyaa keessaa tahee miti. Wanni baharra deemaa jiru kun. Fakkeenya tokko fudhanne amma saamichaa jira ajjechaa jira jedhan. Silaa mootummaan jiraate ajjechaa tan abbaan fedhe ajjeesu ka qabu ummatarraa qaama mootummaa dhifiin jeessani. Arra garuu qaamuma mootummaa ifiin jeessaniitu shiftaa 120 jaarratee akkaawuntii banee fi ummata saamsisaa jira. Ummata hoggaa qaban miliyoona gaafatan 100,000 gaafatan kun hagalu jiru akkaawuntii baankii biyyaati. Baankii biyyaa san kan kontirool godhu mootummaadha. So qaamuma shimallis faan jaaraniitu ummata kana saamaa jira.
qaamuma saniitu akkaawuntii banee fi uummata kana akka kana godhaa jira jechuudha. Qaamni biraa hin jiru. Mootummaan kun kan mootummaa fi hin jiru kun volkaanoo irra taa'u jira. Volkaanoon tun gaafa dhoote sirna san hundeedhaan balleessaa jechuudha. Uummanni tokko ati ajjeefteef, ati hiiteef, ati saamteef waan ka'eef san dhaabsisuu hin dandeessu. It is matter of time. Yeroodhaaf malee haga dhumaa dhaabsisuu hin dandeessu. Uummata haqa isaa falmatu tokko. Anka ajaa'iba natti yeroo hunda dubartoonni naannoo bahaa bakka bu'an dhiiran argu gaha. Dhiira tanan galchuu hin barbaadan. Maaliif? Dubartoonni empower dubartoota godhuun gaari. Garuu dubartoonni naannoo bahaa kana bakka bu'ee jiru. Dilli shirgud jechaa yaa'u kun uummata isaanii miidhamiinsa uummata isaanii kanan arkanii. Uummata kana daangaa Soomaaliyaatiin lollitti baname dirree dhawaa keessatti abbaa fedha isa seenee ajjeesa. Kun cufti karaa asabootiin lola deemuu ni agarra. Kana cufa kan mootummaa abbaan ifiin jedhu kun godhaa jiru. Malee qaamni biraa kana godhuun jiru. Kanaaf maal godhuun namarra jira? Uummanni keenya, uummanni Oromoo waliigalattee keessaafuu qaamni miidhamaa jiru kun karaa bahaa kanaan walumaa galaan Harargee bahaa dhihaan jiru. Walumaa gala zooniin bahaa kun mirga isaa falmachuu danda'uudha qaba. Haga jiraasaa keessaa guuranii ajjeesan, haga qabeenya isaa saaman usee taa'uun irra hin jiru. Jimaa biyya sanii kajabuuti dhaqu ka daldalatu Shimallis mataa isaati horii isaa guurratu. Garuu xixiqqaarraa hafe kan uummanni keenya ittiin jiraachuuf olii gadiin deemu hoggaa makiinaarraa buusanii akkas godhan mootummaa miti shiftaadha. Hoggaa inni shiftaan sanuu mataan isaa mootummaadha. Mootummaatu mootummaa shiftaati. Jara keenya waan tokkoon dhiifa manaa godha. An Tuulama jechaan jiru, Macca jechaan jiru. Garuu shiftoota maqaa shawaatiiniif jaare. Ka generaalli keessa jiru, ka kurneelli keessa jiru, ka pirezidaantiin Oromiyaa ja'an keessa jiruutu qaama kanarra yakka hojjechaa jira. Yakka kana kafirraa dhaabsisu uummata. Uummanni ijaarame tokko ni iyyata ni dubbata. Uummanni kun akka waliif hin dhaabbanne. Shiftoota maqaa mootummaatiin ijaarame. Yes. Maqaa shawaatiin murruq ta'aa jirti. Uummanni lakki Tuulamni murruq ta'aa jira. Macca murruq ta'aa jira. Warra maqaa shawaatiin deematu. Warra maqaa alagaa ifi maxxansee maqaa Oromoo lagate kana. Okay? Kana godhaa jiru. Okay? Karaa kaaniin yoo dhufne uummata keenya akka waliif hin dirmanne gandaa fi gosaan cabsanii jiran. Uummata tokko gaafa moohuu barbaaddu gandaan adda guurta, gosaan adda guurta, balaa amma dhufte tan fidan jechuudha. Nurra fidan. Kanaaf uummanni keenya dammaqinsa qabaachuu qaba, awarenessii qabaachuu qaba, ka alaatis sagalee ta'uufii qaba, ka keessaatis falmachuu qaba. Amma duratti abbiyyii waan jeetu jira. Namni dhumu jira yennaan namni miliyoonni yoo dhume haafeni gaa'aji Ameerikaa keessattuu namni dhumaa jira. Namni kun isaan finna ja'anii fi isin dhumu. Isaan ni beeleessina jedhanii fi isin beela'u. Garuu ibidda kana gubachuu taa'u warra mootummaa ifiin jedhu mataa isaati jechuudha. Kanaaf haalli isaan itti nama jilbiifachan hin jiru. Uummanni mirga isaatiif falmachuudha qaba, mirga isaatiif ka'uu qaba. Zooniin bahaa akka jirutti pirezidaantii Oromiyaa ka jedhan zoonii bahaa qubaa isin qabu, bulchaatii isin jiru, ilaalcha inni zoonii saniin laalu fakkeenyaaf ummata bahaa kabuqee Hadaamaa fi naannawaa jiddugalaa kana keessa ture waan inni irra hojjete achirraa laalanii ilaalcha inni zoonii bahaa kanaaf qabu beekuun namarra jiraan jaa fayyaa ta'a. Taap godhaa jara keenya. Sheenii yoo fedhachiin kutaa akka nurratti hin cufne taap godhaa. Iddoo taap godhaa. Taap godhaa. Koppilinkis godhaa. Gammachiis. Hello, akkam jirtu? Nagaa jirtu? Jirta, akkam jirta? Jirra galata rabbi. Wanti isin jiraattan kun waan dhugaati. Kana durallee taazamnee ilaalaa turre, waan baay'ee argaa turre, biyya irra rakkoon baay'ee jira. Especially gara naannoo bahaatiin ka jiru ammoo rakkoo adda ta'e kan amma uumame kun rakkoo addaati. Tokko uummanni sun kan jiraatuun uummanni naannoo sanii diinagdeen guddaa inni qabu jimaadha. Jimaa kana afaan yoo qaban uummata san dadhabsiisuudha. Inni lammataa ammoo roorroodha. Uummanni kun akka dadhabu, akka wallaalu gandaan illee qoodaa turan akka as miidiyaa kanarra dadhagahu. Ganda akkasii ganda akkanaa jedhaatuma kana dura deddeemaa ture gara waggaa 3 waggaa 2
wanni kun deemee ammoo dadhabsiisaa guddaa irra gaheera. Waan kanallee warroonni naannoo san jirtan tokkoffaa tokkummaa barbaachisa. Namni tokko yoo ta'e akka salphatti ummata Oromoo hudu tokko ta'e qaamni biraa keessa seenee akka fedhetti gara fedhetti hin dabsu. Rakkoon guddaan jiru naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo bahaa kana kan miidhaniini walitti oofuun gandarraa qoodanii kutaan qoodanii gosaan qoodanii achi booda amma diinagdee dhufan. Diinagdee kana ammoo karaa dadhabsiisuu jechuun akka ummanni naannoo sanii dadhabu akka ummanni naannoo sanii miidhamuuf wanti kun dhufe. Kanarra maal jechuu barbaade tokkoffaa tokkummaan haa jiraatu Oromoo hunda kutaa bahaa dhiyaa kutaa hundattuu. Lammaffaa ammoo warri naannoo san dhalataa naannoo sanii taata Oromoo keessattuu waa'ee tokkummaa jabeessa. Waa'ee gosaa waa'ee gandaa osoo dhaga'uu dhabee baay'ee dhaga'uu dhabnee akka Oromootitti illee dansaadha walumaa galatti jechuu barbaadeeti. Yaanni kiyya kana inni kun ammoo waa'ee jimaa irratti yeroo baay'ee aniin muummicha ministeeraa illee dhageeffadhaa obbo Shimallis illee dhageeffadhaa yeroo tokko tokko afaanii wanti afaan isaaniitii bahu dansaa miti waan gaarii miti jechuun dhimma jimaa kanarratti yoo dhaga'u jechoonni isaan fayyadaman ainuu fayyadamuun natti hin tolu yeroo tokko tokko. Kanaaf isin yoo jabaattan ummanni naannoo sanii ummanni Oromoo yoo jabaanne nu tokko yoo taane dubbii dubbatanillee eeggachaa dubbatanii waan jedhuufi akka yaadaatitti yaada koo kaase galatooma waan affertaniif sinin jechuu barbaada. Yaa galatooma jara keenya laal jara keenya dhugaa dubbachuudhaaf kan Harargee bahaa keessa Awwadaayis Aramaas qorqaa jiru gabaasni isaanii hundi dhufee jira. Waan kanarratti hawaasni qurtii qabaachuu qaba. Waa gosati yaattu qabee maalitti qabee akkana akkasi taanaan rakkoo tana ifiif miskiina keessan irratti hawaasa keessan irratti naggaatee keessan irratti irra qabaa jirtan. Dhimmichi dhimma biyyaati. Waan Oromiyaa guutuun heeraa fi seeraan mootummaa nagaa harkateeti Afrikalloos ituumbannaas kutaan biraatis sikkoo mandoonis nageenya waaraa harkata. Nama gosaan jaaranii isin addaan fuudhanii wanta gosaa kana jalatti yookaan dhumtan taate rakkoo tana ifiif ifirra qabaa jirtan. Ifiif ifirra qabaa jirtan jechuu barbaadeeti. Warri gartee mataan isaa fayyaan qabu. Waa hedduu erga keessaafuu waan kana kaafne waa hedduu keessaa wanti garagaraa jedhamu jira. Harka si dhufu. Alima gosateetiti si dhufu. Guddaa gosateetiti si dhufu. Sheeka gosateetiti si dhufu. Sheebii gosateetii, beekaan gosateetii, guddaan gosateetii yeroo gosti ta'e akkana murruq taatu si dubbachuu qaba. Yeroo gosti ta'e akkanatti ajjeefamtu yeroo lubbuun isaanii lubbuu shimbirroo hanqattu qabeenyi isaanii yeroo murruq ta'u si dubbachuu qaba. Sagalee si ta'uu qaba. Walis si qabuu qaba. Kanaan ala maafiyaan baalageen gosa hunda keessa jira. Hattuun mootummaa jala deemtu tan gurmooytee ummata saamtu gosa hunda keessa jira. Gosa hunda keessa namni nu rakkisaa jiru warra kana. Warra kana jala murtanii itti himuu qabdan. Yoo san hin taane nama kiyya baalaan irra cabsaa gosati ya baalaan irra cabsaa mootummaa walii qofa irratti yookaan nama biraa irratti hin duulaa no. Wallaggaas walloos tuulama keessaas hattuun garaa ifiitiif deemtu garaa ifii maadheeffattee hawaasa qorkitu ta yeroo kana sadarkaa tokkoffarra jira. Jiimuma akkatti irraa ganda kan kanarraa ilmaan fi agabsee. Amma waan namni keenya tuqintu jira waan haaraa. Amma uummanni keenya kophee milishaanii baasaa, huccuu milishaanii baasaa, maallaqa milishaanii baasaa, waa hunda baasii ni baasa. Qotee bulaa kun kana baaseeti galgala guyyaa hoggoo akaafaa oole takka hoggoo qotaa oole manatti gala. Hoggaa inni manatti galee takkaa'uun salaatee waan haati manaatti kana ciniineen silaa gara hirriibaa achi deemu dhufanii ulaatti dadhawan. Hay huccuu tee fudhadhu ulee tantee fudhadhu eessan dhaqa. Karaa ganda keessan kana keessa siin oloo deemu takkaa'uun labbaachuu kutu
fi abaluu karaa kana gubbaa taa'ati waan karaa kana deemu eegaadha. Beeki maallaqa milishaa baasee jira. Hanga rasaasa ga'utti uummata kanaatu nafaqaa jira. Dallaani beektanii namni oggol olaa deemu bar mishigii tolfataa miti. Yoo waraanni tokko alaa magaalaa takkaa hun baadiyyaa gadda san seene halafarraa dura xaragu qotee bulaa kana horiin isaa rafne lubbuun isaa rafne jechuudha. Mee waan kana namu ganda keessa bakka jirtanitti mee gaafadhaa. Namni tokko guyyaa ooluu dalagaa oolee faraqaadha. Gabbaateeti karaa mana keetii olirra deemu. Bakka karaa wal qaxxaamuru si kaanii achi eeydaa jechuudha. Talammadaati amma namni keenya ka godinarra jiru kana dhuga yoo ummata dalagee waaqtolee goobanaa jedhanii gaafa duraa godina keenya amma ciroo tana amata 27 hanga Tigireen jirtu waaqtolee goobanaa jedhanii nama Wallaggaati bakka bu'aa dhaaba Oppiidiyoo namni sun jiraatee du'e isaan beeku bakka san taa'a. Murtii godina sanitti kennamtu namni murteessu isa ture bakka bu'aa dhaabaati. Amma namni torbaan kana irraa agartee namni keenya irraa wal nyaataa jiru kun aangoo jabduudha qaba. Mee rakkoo bordodda irratti taatu rakkoo qabeenya godina sanii irratti taatu ol gaafatee rakkoo tana dhaabsisuudhaaf hagam takka tattaaffii godhe namoonni itti dhiyaatan namni waan kana odoo isaa mormuun ta'e namni waan kana gaafatee deebii irraa argate jira. Bulchituu godinaati ifii ol iyyitee beeyti. Hayyee maallaqa uummanni miliyoonaan fuudhee kafalu kan akkaawwantii itti geessanii akkaawwantiin tun baankii Itoophiyaa keessa jirti. Namni jala deemee bakka miliyoonii 2 namni ukkaamame kana kafale maallaqni isaan qabanii uummata haa deebisan jira. Gara misooma haa deebinu uummanni keenya horii baasaa karaa gaafa mallas eegalameetu arbarakkattee miicata. Harreen irra deemtu karaa dhumuu didee akkatti dhaabbatutti jira. Manni namaa dafne diigame. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Akka Itoophiyaatti buusii Itoophiyaatiif dhaababni buusan, milishaanii buusan, waajjira dhaabajjan, waajjira maarrejjan uummanni keenya jiruu keessa hin jiru. Wannummaa warri godinaa kun godhaa jiru. Amma shiftoota karaa gubbaa jiru kana nyaanni ciroorraa hi makiinaa manaatiin dhaqaa fi turee jiran bakka isaan gaara keessa jiranitti. Amma irratti baramnaan hawaashirraa huunoo mataa haraa cinatti gartee nyaannichitti dhaqaa fi jiran shiftoota kanaaf. Wanni kun waan hidhata mootummaa walitti qabu malee waan shiftaa jedhanii uummata keenya irratti dhiisanii qabu irraa bu'amee itti fufa namni itti aanu. Ayyee carraa naa kan nuti jetani. Haji fudhadhu itti fufi. Ayyee maame qalbiin na caqasaa ani jiraata magaalaa Awwal jiru. Sheekha Galatoon. Godina Harargee irraa magaalaa jiru obboleessa kiyya dhugaa jirtu walitti na dhaggeeffadhu gaa. Ija bana na guddisi laa waan kana laalaa footoo taname na guddisi. Barsiin guddisuu dadhabe. Si warri ciroo namni akkasii jiru ni jira. Okay. Oo hin jiru. Yaada keetti fufi. Waan biraatiin jenna jiraatan ciroo jira jechuuf hin jibar wanni marti ragaa fi munaasabaa hojii tolti barraa sa'umaa fi waan biraatii miti. Hayyee yaada keetti fufi jaala kiyyaatuusi. Nuti hundinuu warra bacirooti nuti hundinuu. Ayyee jireenya isa asuma keessa hin jiraachuu barbaadeeti. Itti fufuusi ati bakka jiraattu ni mini usi itti fufi yaaduma keetti irratti. Hayyee inshaallah rakkoon qabu jechuun dhugaa dubbachuu fi wanni hundi aarsa nama gaafatti beektaa. Ittuma dhiisati yaaduma keetti fufi samirra jiraattus lafarra jiraattus yaaduma keetti itti fufi. Itti oofi na dhaggeeffadhu gaa yaada itti fufuu deemaa bara. Siifan dhoosuu deemaa rakkoon qabu. Karaa biraatiin amma fakkeenyaaf dafqaan bulaadha immoo biloogara mootummaa keessa jira. Hojiin kiyya dafqaan bulaa hojii dhuunfaatiin hojjedhaa immoo sumunii kaardii namni na guutu hin jiruuf. Haa ta'u malee immoo yaadni asirraa kaaftan dhugumatti waanuma dhugaati. Immoo gaafa tokko taanee waan takka ofirraa dhoowwineen irratti waliin galu wal sossobna hin kijibnu. Maaliif kana jee beektaa gaafa tokko ammoo bulchiinsuma addaa tokkoon sii kaasame. Agoon dhagmeeti erga jara hooggansa gurguddaa kanatti bu'u akka wanni itti nama kasalatti bu'ee dhugaa dubbachuuf bulchuma addaa tokko waan inni nama godhee siima obboleessa kiyya. Sanuu nama baratiin beeka dhugaa gaafa waan nuti as keessa teenyee caasaa kana keessa teenyee affeelamu jiru
Ani nama haasa'u kun akkanatti jiru anaaf beeka. Bulchaan araddaa tokko ani immoo kana jara keessa hin jiraa mere. Gaaf tokko ijoolleen wal geessan dhuftee mana kiyya kana du'aa goonee mana gatteenya bilisa kiyya. Hoggaa gatteenyu aboo kun abiyyi abaaraa kun biraanuu naggaa abaaraa kun wanni tana abaaraa siboo jaran amma du'aa goonaa jaran nagee dhiisaa hin jeeni beektaa. Maaliif na yanga biroonfataan nu fixe ati asii fi bildiginnaa keessa siboo sanaa bataabbatu bildiginnaan dhagaa kiyyaan cabsee jiraatu jira. Si jarana woon irraa gaddaa baammaan tan haa aboo gaatee kaabiyyuu morbuu barbaattu deemiti waajjira ministeeraa dhageen falmiin obboleessa kiyya. Anti jallaga kana gamachuun bo'uun jeen. Isinuu nama baaraddaa dadhabee lafa sinirraa sirbaa fudhatee shanaashan kabulchiisuma magaalaa kanatti himuu dadhabdaniiti asii dheefa barakkatti nama lafuma nama takkaa irraa fuudheetii dhuguma namichi wanni isaan jenni beeka dhugaadha. Lafa asir baatan irraa fuudheetii mana kaan irra ijaaratee waa harkaan deemuu didanii beekta. Waan xiqqoo hafteef jecha qarshii muraasaaf mana sana irratti diige seeraan lajee dhaggeeffadhu bilisa qi. Immoo waan kana immoo nuti achi keessa irraa bulchiinsa magaalaa kuma qabamma yeroo sanatti. Amma gaa dhaqanii komanne gurbaa wayii beekaare aboo gaa micaan boo'ee dhaqanii dhagaachantu mani milishaa mara cafaa jettee ijoolleen gareedhaan. Yaa bilisa qiyya seeraan irra diigan jiigaa kun. Itti jedhu mana diigi waajjira yaammadhu seeraan ala jee osoo quba qabuuti beekadhu gaa eenyu namni kun bulchaa araddaa siin jee. Amma gaa yaa bilisa qiyya nama 20 wayii to'annaa jala galchee bar namichummaan kun. Aboo akkasii ijoollee nama tanaaf boochee du'aa inni kuttee qabadhu. Hayboo amma oggoon ijoollee dadhaboo ijoollee dhaangaa yoo si taate yookaan gootaan isinillee ittiin dabalaan jeenan maali yennaan ni falmattanii jeen gaa akkasitti sanbooti nama isa firraa dhoobuu dadhabee duubaa haa bulchiinsa bira kutee godina bira kutee paarlaamaan hawaasaa amma wanni jiru nama dhugaanti jaan immoo tanuma onnee tanaaf eeggatu. Amma gaa amma akka jahaa jaratti fala kana goonu yen ijoolleen mana dhaggeeffattee du'aa inni goone booka goonu gaa akkana abaluu abaluu kana bilbila isaa fida warratti hin dawwalee boo ana abaluu abaluutiin jama biloogara mootummaan ni beektaa biloogara keessa irraa immoo mootummaan taayyoo yeroo sanatti akka jarraa ta'e taayyoo nu qabame taayyoo akka godhe gartee miti jee warra mootummaa daatee nama akkatti maaree jee caffaru hokkee qabee jira si tantee dhumatti hin jee ati hawaasa akkana goote immoo hawaasni hiriira galeeti faayidaa dhuunfatiif jecha hooggansi quba qabne akkana godhi jira jeen hooggansatti jeen sirraa diibsee hin jeen asumatti hooggansarraa amma namaan gahidhe san jala bu'eetan foolisaan kaayyaasee hafes gara araara deebisee hanga sadarkaa isaa hanga irraa buusuu takkatti jala deemina jechuudha akka dhuunfatteen dhugaa dubbachuuf. Immoo dhiibbaan akka dhuunfatti ni dhufa. Fakkeenyaaf amma sanuma bira deebii waacumata na karaa waacuu kana waddeetii janiitii jira as aanaa jiru. Amma dhaggeeffadhu waan itti sii dhufuu deemu amma. Aanaa jiroo kana sagalee tayyattee ijoolleen nadhufte abbuleessa. Anammaaf tiktookiin beeka zeeroodha tiktook irra hin jiru. Karaa feesbuukaatiin ammoo xiqqaate gara amma gadama kubada baafee takka irra hin jira. Filoogara. Rabbiin akaasettiin gaa kaanaa ciroo kana dhagee yaa buleessa kiyya kaanaa ciroo waan kana rakkoo kana hin furtan taanan qaamni dhimmi ilaallatu akka furtanii jeetiin poostu gadee bara. Bulchaan aanaa san dura boo rabbiin kadhannee dadhabne dhaggeeffadhu. Yaa boo gaamma gaa halkan ni dawwalee wayin bilbila kaasee calmi jeetiin bulee mire. Ganama kaasee tan aboo manguttoo ergee gaayii. Haa dura araartiin jeen san dura beekadhu gaa warri godina hundi itti dhagee tanya gara biidii. Warri jira bobbee wanni quufanii dhiisi jeen jarri maqaa biraatti moggaasee itti bobbaafna. Beeki na waliin dhanii waa fuudhuufi amma anamma rakkoo mootummaa hooggantaa olii kana bira hin jiru amma gadhuunfatte ona gaafatan gadii tana kaasariin jirti. Osoo asii gadii sanatti ammoo ijoolleen miidiyaatis wal quba qabaanne. Immoo namni akkatti afaan damma dibatee aarsaa uummataaf kafalu uummanni sunis duuba jira amma fakkeenyaaf amma wanni takka tajirtu bara ammas. Gaafii jaala kiyya nuuf istee gaafii si gaafanna. Laal. Obsi gaafii itti beeku. Oduu deemee numarra waan ga'insi itti dhufa. Sammuu amma namummaan achi keessa dhalate jechuudha. Oduu ati haasoftuu gaafii jira dhagaye. Oduu ati haasoftuu gaafii jira akkin siin jee. Laal. Namuma achi keessa dhalate. Waacuu waddeetii nama jedhamu kana dhaggeeffadhu mijaan filoogara mootummaa godinarra jiruuti maqallee siidhoo hin danda'a. Laal achirra jiran jee mijaan sun haati isaa garuu akka rabbii jirti ammas reefu gandummaa maari yaabon gandummaa sanuu beekanii jaa haati barqophee malee lafa deemu jirti bilisa kun bar gandummaa ka beeku sila maatii isaa beekee beelarraa baasee
dhimma siyaasaa gandummaa kan ticha kutan dhiisa uume ofii suufa uffatee akkasitti makaati miila lafa deemu jirta akkam gootaa.